Guyyaa shan keessatti US fi Israa'el hoogganaa waliigala Iraan Ali Khamenei dabalatee qondaaltota Iraan 49 jeesuu White House ibse. Kunin qondaaltota olaanoo waxabajjii waraan guyyaa 12 tura jeesteen ala. Amma nam Ali Khamenei bakbuu jeesuu fi adamsaa jirti. Mee eenyutis bakbuu danda'a? Haa ilaallu. Namni waraan kanaan duraayyuu bakbu'aa jedhamee yaadamaa ture ilmisaa waggaa 53 Mojtabaa Khamenei. Mojtabaan kanaan dura aangoo filatamuu yookiin wajjir mootummaa fi itti gaafatamummaa fudhatee hojjechuu baatullee namoota ayatola bakbu'aa jedhamee dursi kennameef keessaa tokko. Namni Iraan keessatti ifaatti mul'ateen been kuniin eegee abbaan isaa umrii waggaa 86tti sanbata haleellaa US fi Israa'eliin jeefame as eessa jiru hin beekamu. Haa ta'u malee Ameerikaa fi Israa'el isi jeesuu fi soqaa waan jirtuuf miliqee malee lubbuun jiraachuutu himama. Lubbuun jiraachuu bir dabree abbaa isaa bakbu'aa jedhamee gabaafamaa jira. Asiin dura Mojtabaan aangoo qabannaan sirni mootii dhaalman aangoo qabachuu ka duraan Iraan bultuun deebisuu jechuun qeeqni ture. Garuu abbaa fi haati warra abbaa isaa wareegamuun fudhatamni isaa dabaluu godhe. Namni ayatola ta'uu humni Iraan ka'am waraana jirkanaa hoogana. Isaattuu meeshaa niwukilaraa gabbisuu fi dhiisuu murteessa. Ga'een Mojtabaa ka ilma ayatolaa Iraan isa jalqabaa Ruhollah Khomeini Ahmed Khomeini jedhamuun wal fakkaataa jedha dhaabbanni Ameerikaa jiru ka Iraan meeshaa niwukilaraa hidhannee dhiibbaa uumaa jiru. Mojtabaan bar 1969 magaala Mashhadaatti dhalate. Kun ammoo warraaqsa Iraan bar 1979 geeggeeffamee waggaa 10 durseeti. Abbaa isaa ka mootii Iraan duraanii Mohammad Reza irraa qabsaa ture jalaatti guddate. Akka seenan jireen ayatola Ali ibsuutti yeroo tokko poolisoonni Mohammad Reza Savak jedhaman mana isaanii cabsanii seenuuni hayyuu amantii kanaa dhaanan yookiin reeban. Poolisoonni kunneen Mojtabaa dabalatee ijoollee Khamenei irriba kaasanii abbaan isaanii bashannanaaf deemuu itti himan. Inni ammoo yeroo suni sobuun hin barbaachisu jedhee ijoollee isaa dhuga jirtuu itti hime. Erga mootichi gufee maatiin isaa Teheranitti galan Ali Khamenei bar 1989 hoogganaa waliigala ta'e. Mojtabaan wajjira abbaa isaa keessa hojjechaa ture. Odeeffannoon Wikileaks bar 2000 keessa baasak mul'isetti Mojtabaan laalum yookiin suutaan abbaa isaa duuban aangoo fi beekamtii biyyattii keessatti horachaa dhufe. Mojtabaa Khamenei mootummaa Iraan keessatti akka nam jabaa hojii guutuutti ilaalama. Nama abbaa isaa bakbu'ee Iraan bulchuutti yaadama. Abbaan isaalleen akkasuma fudhatu ture. Haa ta'u malee barnoota amantii gahaa hin qabu jedhan. Gamkaaniin ammoo gara jabeessaa jedhamee ibsama. Haa ta'u malee sababa ga'umsa qabeenya fi namoota hedduu waliin michuma qabuu fi adda durummaanii aangoo qabataa jedhamee yaadama. Mojtabaanii eegdota warraaqsaa Iraan ajajoota loltoota Qudsii fi milishaa Basiij kan mormii dhiyeen kanaa Iraan keessa ture humnaan dhaabsisan waliinii walitti dhiyeennan hojjechuu ministeerri qabeenya Ameerikaa beeksise. Bar bulchiinsi Donald Trump jalqabaa qoqqobbiin Mojtabaa kaa'amee ture. Sababii isaa abbaa isaa duuban bar 2005 filannoo pireezidantii abbaa irree Mohammad Ahmadinejad deeggaree jechuun himatama. Bar 2005 fi 2009 kaadhimama pireezidantii ka ture Mahdi Qaruubii Mojtabaan ilma baangoo jechuun ibse. Filannoo lamaanuu harkees galfatee jedhee himate. Gaafasii abbaan isaa Ali Khamenei Mojtabaanii abbaangoo malee ilma baangoo mitii jedhee jedhan. Eegii warraaqsa Islaamaa bar 1979 sirni bulchiinsi Iraan jijjiiree aangoo hoogganaa waliigala waliif dabarsuun marroo tokko of ture. Asitti maaltu nama ajaa'ibseetan hoogganaan waliigala Iraan ka jalqabaa Ruhollah Khomeiniin akkuma ayatola Khamenei umrii waggaa 86tti boqote. Waraan guyyaa 12 waxabajjii dabree Israa'el waliin ture hordofee hoogganaan waliigalaa eentaa uduun jedhu dhagaamaa ture. Kun adoo jiru ayatola Khamenei kan ijjeefame. Ameerikaan sirni bulchiinsa amantaa Iraan kanaa hin jaalattu. Uummanni fincilee jijjiiramee dhufaa jettee abdachaa irratti hojjechaa jirti. Hoogganaan waliigalaa Iraan keessatti murteessaa. Wanti kamuu ajajisaatiin raawwata. Ajaja waliigalaa eegdota warraaqsa Iraan kan mootummaan Ameerikaa bar 2019 shororkeessummaan faraje. Sirni awwaalcha abbaa isaa Ali Khamenei irraa kaasee guyyaa 3 fi Teheraan keessatti gaggeeffamuuf ture. Haa ta'u malee yeroo biraatti dabarfama. Yoom akka awwaalamuu agammaa hin beekamu. Erga awwaalli isaa darbeen booda ayatolaan haaraan filatamu. Akkuma inni filatamneen ijjeesnaa jettee Israa'elii fi US'n dhaadachaa jirti.